ati amala Fatiyaa gartee akkasii miti. Fakkeenyaaf si takkana afaan dheerattu tana Fatiyaa qabbanooytu sagalee siin dhageenye san dhiisee ansi tana wanni fuudhuuf maali islaama. Ammoo onni qabdu ni jirti. Kana kamana dhigisi geesseetu batii qaba. Balbalati jambayin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagayaa fayyaa jirtaniin isiniin ja'a. Nutis ni jirra baga jiraattan walumaanuu baga jiraanne. Yoo rabbina milkeeyse viidiyoo lammataa viidiyoo waa'ee ilillii qabadee isiniif dhiyaachuu deema. Maalirraayi dubbii isiin Fatiyaa dura teessee jette san akka keetiitti nani sirraa dhaluu fadhaa ati hayyamtus hayyamuu baattus baharniin heerumaa tayatteen san dhengadda yoon bahar heerumee sin garsiifne ni gartaa jettee ta'isiin itti dhaadatte kun qilleensa irratti arku dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu anuu miira keessa na galchite maalayyaa Fatiyaan haqumaaf narraa bahii yookaan kaan ilmaan kee si dhiiseen deemaa takka ammoo ilmaan kee keessa taadhu takka sirraayin deemaa jechuun si haquma waanjuun nadhageeme jechuudha. Ani kana hunda quban qabu kaisii waan kana hunda haasofite. Fatiyaan kana odoo naan himin akkuma nama qoratuun na haasofsiiftee deebitee jecha sannaan jette ani maal tokko akkana isii aarsee dura naaf hin galle ture hogguun viidiyoo arku ifiifuu viidiyoon miira keessa na galchite. Mee kanarratti ilillii waan kana bahar keessa harkatteeti baharii wajji wal quba qabaattee moo bahariitu Fatiyaan akka feete hayyamtuus hayyamuu baattus siin fuudha je'eemmoo maalirra dhaabbatteeti jecha san jechuu dandeesse jechuun gaafii namatti ni taati. Dhugaadhaa fuula osoo baharirraan harkatin namni tokko osoo namaniin jaaladha juu sanirraa fuula harkatin akkanuma lafaa ka'ee ati hayyamtuus hayyamuu baattus heerumeetiin si garsiisa. Akka ati irraa dhaluu feetuttiin anis irraa dhaluu fadhaa. Laata nageeni ja'a wanni juu namanni dhagayama. Kanarraa akka nama tokkootti kun akkuma isini gaafii ta'u anatti illee gaafii ni ta'a. An akka baharitti dhugaa rabbii dubbachuuf wanni Fatiyaan taane naaf hin taatu. Odoo kan inni si jaaladhu taateewu wanni Fatiyaan ta'in abadan naaf hin taatu. Dhugumaan baana namni Fatiyaan kabajin naas hin kabaju na kabajaas jeeyyaatu garuu immoo isiin dubbiisa maalirra dhaabbattee jechuu dandeessee kana ani osoon deebisaa isiniin godhin isuma bira dhaqee yoo naa milkaa'e afaan isiirra kaameraa hodhooyfadhee haasoysiisee dubbii tana yoo ol garagalee Fatiyaa amansiisuu danda'e amansiisee waa'ee isiillee achumatti hin dhiisa. Yoommoo Fatiyaan amanuu didde waan naaf isii idduu jiru ta'isiin irra dhaabbattee akkas jette hawaasa kiyyaa fi Fatiyaatti illee mul'isuun dirqama jeetii yaada. Sanumaafuu eemee baar keessa harkatti immoo maalirra dhaabbattee akka dubbisan jette gaafiin baaroo maal ta'a deebisaan isii too maal ta'a kajuu nu waliin hanqa dhumaatti ilaala. Viidiyoo tana akka nama hunda bira geessu akkuma dura gasseentaniin laayikii tuqa. Maaliif jennaan dhugaa lafa jiru baaran qabda Fatiyaaf maal kaayoo akkam akka qabu hawaasni keenya guutuun warri na jaalatu yookaan na dinqisiifatu hundi harko. Saniifuu akkuma gasseentanii laayikii godhaan isiniin ja'a laayikii tuqaa san booda dhaggeeffadhaa. Akkasii yoo rabbinaaf milkeeyse bakka isiin jirtu dhaqeen viidiyoo isinii waraabaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ililliin as ganda ollaa kana achi seentee jirti. As deebiti isiinuu mee akka isiin quban qabnettiin kaameraa kaayadhee waan isiin Fatiyaa hojii haasofte san keessaa baasa. Achumaanuu intala Fatiyaadhaan dantaasiitii ayyamtus hayyamuu baattus niin heerumeettu baara osoo jaalatee ukkatti fuudhuun qabu mee waa'ee sanirraa waan takka takka gaafadha. Akkasiitii hanqa dhumaan waliin daawwadhaa kan. Akkasii kunoo daawwattoota biyya kaameraa dhoofseetiin jira.
ماشي. Apa dia tu? قد والله Eh. Fatih amal jadi. يلا Ya kerja Fatih amal jadi. ما نجيب فتيانا. Alin jadi. Wan jadi ni begitu. أنا كجنن. Hah? أنت كجنن. Kamu kuat kerja ni? ما جت سنجت. Mal jadi na tu mani makawan jadi. ما عندنا مقام وان سيس جت مري وان جت شيء وان. Tanah semua dah sudah. أجي بجوار أنا قاعد أشوف بجوار ما تاني. Iwar anak apa cu? إيه. Ati mal guru cerita kak. وأنت كجنن يا أخي ما جت سنجت. Mal sih jadi nanya. إيه. Sekatnya amara boleh tak? أجا مرة شايفين جت ناري تبي ما جت ولا لا. Mana itu dia jadi nanya. Akan masih hari itu. إيه كم ناري. Kau tak kadin jimu. أيوة. Aywa. وأنت كجنن كاري ما جت سنجت. Usati Fatih awal di kering danung gote sum tamani. ما يقدر كذي نقول. Pakainya baru yo rum tekasete baru yo jalan tekasnya rum tak. Nah itu waktu kita nak pakai tadi om. Akami sevisi wal kita. Wal kita kaya. Akami ti. Isi bicara kan tadi tu. Isi na ada mana kia ada ilman kia. Si vinta ha amma nuguru tu tadi soalnya mana kaya. Yo nan sunggoran neo pakainya. Akami nonggoran. Akami tak ada terkinta ada orang sunggoran. Akami nonggoran. Kamu nonggoran. Nonggoran tere. Manjir mana? Manjir. Itu wal kita manjir. Nafsu wal kita. Akami sevisi wal kita. Akami wal kita tadi. Isi babbal maniti. Abba mana siti. Sifo. Abal mana sen nadon tadi so. Indan daw sitawe. Isi nadon ma kiri jana ma kiri si don don. Indan dawe. Akami dure marta setare. Drama ka seta. Bar suni tayomi. Amma pakainya na ada mana sih korang akan abba mana sita sinje. Jecha tu tembe cuba tu sama tu jecha tu. Dubo. Sanivo si vinta si vinta. Bar funi dirki intau. Dirki na hu dure si te. Anawa juo ete uma. Isi dana mo. Hayyamtu sayyamu batus. Fatihan dan tasi tiu akami jet. Lagi ana mo nin sim. Fakenya tiu bahar jalat. Azlan anamma wan fatihan tani fatihatu ban mongo. Hariron jalala amma tiu donu tu jirateu. Ani nama fatihan tani barni fude te yade. Ati fatihadan dan tasi di fatihan hayyamtu sayyamu batus numane ruma barju. Bari na fude te ada salati kasete. أنا ما فتجدي يا دخان. أنا ما فتجدي يا ده. كيف سيفور بارك ليش نعمل ترى سوتا تيم ده؟ سوتا مالين ستيما أتيمان تو يسيلولو فيدي. يسيلولو مال تو فيدي تجارة تزني سيرا. نعيسي ولا لا ميدا سولو نورا. باهر جالت تيمتي. فتي أبار نين جالت. ستيم تي ستينان. جيغا فتي نديت ترى. أنا تيم وقت. دندينيا أنا تو تيمه أمانسيس. نديت دي سما فتي أنا فتي سن نقول ترى. ما لا. ناتو رفض. مناسي خيسة تيزه. هاي مناس ولك كتا كمنا. مال ولك كتا كمنا. كوان بارلا سيفوله يرو كم تكذب جتا. أنا شو قصن آرجي ناتو رفض. سجى برفتي أبرد كتير رفض. دنديسنا بقول نورا واسيت. دندينيا ونين. أنا أما دروس غافان سيتو بيسا مجرم ما ده تنافين سيديس. غافان سلا سيتو بيسا مجرم ما ده فان ده راتو تنا كرته. تنا راينس تنا جان سيديس. أما اللي لا كاي غباب تتواني سي عندلا مجرم ما جم بكيسين دابته وندا بدو. فاتيا وجين. فاتيا أمبران إنت لك تيجي ناقبدي. Dubra sadi fil madiran nagab dibar. Ay, ogun mana deite jam isina jam tu saja mu batus bahare rumet man sigar sisa isina kas jate. Malje chokas ni akas si fuda jela bar. Amma nuti sifatian na fada si jirti. Mana dis fatian na malje tera rot. Nas pelesing janga khala se rol justa. Nas pelesing. Ay ati sila bari lolu hay je tu makas mu fuda tena fuda te yada kabda. Kasman se. Kasman se. Suma fatian lolu. Bar na fuda ay kasmati. أنا ما تعرف توصل نسيت دقيقة سي اسمها 60 ميمتي أركان جرا دقيقة خلاص هيك دقيقة أركتيسي دقيقة نرى فتة كلنا نرى ستين كي نجيس ما ناس جاي زي بيته ما نخلين نجي عم يصير برا تاو جرتو أكيد وين ترامي أتما جيسي مانكو تنو تاني نجود التاسع يعني مانكو تنو مانكو تو تكاسي دو تين تاو سي فتيا دو تي خلاص بكان عند بدي سند أبدين ما ناس عندك كم فتيا برا ليش أنت ناسي بدل لين نرى فتة سجترا سنبه قرار فتة كي بيجيني dekay din narar fadde nan daki fatiha sanarazi sambo dana devi ati fatiha dan amma man wani nara sakai si wani bidure inara to man si wani bidure na fatiha wanta de kabdu mana sakaun mana dege sai sibra sakaun wani man na yesta man musani mal na gesta
Mana sim fuudha Fatiyaan akkana jijjiirsi geesse. Amma kai geessi waliin nu araarsi Fatiyaan. Maana na wali seerarsa. Ana wali sun lolchiise. Esi wal nu lolchiise cina geessite. Osoo cina geessu walteessa wal geenya naa Fatiyaan. Achis geesse bara nachi jaartummaa sin geessine. Feetu jaartummaa na geessi feetu waan feeteef na geessi na sababaan achi dhagaa wallollee malee duraan guduree. Atiitu mee wanni na sirratti gaafadhu. Dhugumaan baari jaalattee kana godhachuu jirtamoo baari Fatiyaan addaa baaseetteeti. Osoo isin adda baasu fadhe hanga kana isaan jira. Ilaa amma ila kana isaan jira. Duuba maal irra qaban? Amma duraan adda isin baasa. Yoo adda nu baasuu hin ta'in isiin dheeyitee mana loluunu maal jechuu? Andagee lollee difiif naa loltee anis lolee. Namni naa lolee jalaan maanusu. Ati baar Fatiyaa dhiisee kasi fuudhu feeta? Fatiyaa dhiiftee maan fuudha Fatiyaa irratti akkana fuutuun bada. Fatiyaa irratti kan si fuudhu isiin loltee si fuudha duuba akkasitti. Isin naa lolee si jechuudha bara isin naa lolaan lolee malee akkamitti lafaa kee lolaan. Okay bareeda. Tamma iti ammaan isiin si lolaan lolteen booda akkam isii sangoota. Nama tokko kan naa loleen maa bisu kan ifumarraa hin lolaan. Ifumarraa loltaani? Tamma meeqee firraa lolteen andalaan akkanaatiif walitti hin deemnu sharafa qiyyaa miti kabajaatii miti bakkaan hin dhaabbadde hin dhaabbatin. Amma bakka dhaabbatte. Bakkaan hin dhaabadde ana si ati amala kana qabdu bakkaan hin dhaabadde hin dhaabbatin bilbila kiyyarraa sarkan kaayi gabaabduu wanni si bilbila kiyyarrattis hin dawwalin bakkaan hin dhaabadde hin dhaabbatin. Ni harka niin kaa bakka dhaabbatullee ni dhaabbadde amma kai Fatiyaa waliin waraabse. Maal jee Fatiyaa waliin seeraarse? Si waliin duree ati waliin waraabse. Akkamti walitti hin dire? Si jecha wallaleeni. Naa jecha walloon Fatiyaa wajjin walloon iyyee mana si geesse? Maal kana musuun nageesse osoo ati mana san nageessu baatte waliin lubar. Haya tamana kiyya si geessu anaan balleeyse. Amma kai akkasumatti akkuma gaafa mana kan nageessetti ammas nageessu. Ammoo onna qabdu ni jirti. Mana kiyya anaa si geessee miti? Anaa siif si wallolchiisee miti? Ammallee akkasuma waliin waraabsu qabdu. Kalaas nageetti amma boota. Ammallee kai ana mana kiyya si geessee tu batii qaba. Balbalatti jambayin. Bakka ati dhaabbattee hun dhaabbadhu obbolummaan teenyaa jiraattu nageetti. Fatiyaa arrabsitee Fatiyaa arrabsitee baarna fuudhaa na jaalataa ittumaa guyyaatiin. Ati rakkinni kan gama maaliif Fatiyaa loltaan hin dhaabne? Rakkinni kiyya sanii wayyan. Kalaas Fatiyaa loluun ni araarfadhaa. Maal jettee araarfatta? Ajaanas balleessee kana jeetiin araarfadha. Reekaan hin araarfadhu sittiin himamas. Naa balleessee araarfadha. Akkasii? Eewa. Fati baaruma jaalachuufu dura ta'een Fatiyaa araarfadhu. Sabooda baariyyoo isiin si hayyamte si jaalata. Gabaabdumatti hantanaan seen. Yoo xiqqasi beekuu baatte. Baar nama gartee inaarini haara kiyyatte dhiise. Nama ilmaan isaa facaasee jaartii darbee intalaa takka jala fiiguu baariyyoo beeyte baar nama akkasiitii miti. Awwaan intaluma takka illee fuudha yoon fedhe rakkoon fuudhuuf hin qabu yoon fuudha fedhe nama Fatiyaa ta'ee fuudha baar. Nama Fatiyaa hin ta'in numaa hin fuudhan. Fatiyaan inni araarfadhaa siin deemee kalaa dhiisire. Gabaabdumee wanta akkasiimuu jaartii dhiisi. Tajaajilti jaartii dhaa'u. Ilmi dhiiraa tokko guufuun intala haadha isaatii hin taane ni fuudha. Anfatiyaan naaf akkasi. Ati beekuu baattus. Kanaa sanaafis akkasuma. Anfatiyaan kabajana biraa qabdi. Haadha ilmaan kiyyaati. Intala isii dhaabbattee arrabsite baar. Isii arrabsaan na fuudha ittumaa guyyaatiin. Ayyee? Ayyee dhageettiin araarfadhaa. Yoo si galuu diddee akkasitti haasita. Asuma taa'e achi dhageettiin sirratti achi dhageettiin araarfadhee sirratti dabula. Maal jettee araarfatee na dabalta? Waan itti araarfadhu sitti ni maaree maantan. Tama akkas godhiiti. Isii sana araarfadhu. Isiin baar intala tana fuudhu yoo jettanii akkasitti fuudha baar. Yoo isin fuudhin jettee hin fuudhu. Wanni Fatiyaan taane naafuun taatu. Gabaabduu dubbii. Ajaa'iba gaba inni meeshaa. Ajaa'iba maalii qaba? Silaati ilmaan kiyyaa darbeetiin si fuudhaan. Fatiyaan bar lolu jirti. Akkamitti siif barbaadu jaalatin jettee. Ati lolchiise dhagee. Ani lolchiifne dhagee afaan dhagee ati dura gaafadhe. Jaalala keessan barta baaruu quban qabneen dheeyitee isii gaafatte. Anuu quban qabu jaalala san. Quba qabne. Quba qabaachuu ani keessatti hin beeka. Taateen jamaa gootee jaartii sadaffaan agoradhuu jettu ta dur haftee ammaan hin beeka. Jabaan tana keessa jirti. Jabaan tana keessa jirti. Gabaabdumatti marage. Ani si jaalachuuf wanni na dhoorku hin jirtu wanni na daangeessu hin jirtu. Ani Fatiyaa sodaa isiitis hin qabu kabajaa isiitii hin qabu. Dhageessiif nama. Fatiyaa sodaa fuudhan dhiisu baara. Anis akkasumatti kabajaa sii qaba. Kabajaa sii hin qabdu odoo kabajaa sii qabattee dhaabbattee isiin hin loltu. Kabajaa sii qabaadheetu gaafadhee akkana. Amma gabaabdutti ani nama ilmaan kiyya darbee haadha mana kiyyaa darbee si qabatu. Darbee qabatu isin hin jenne waliin qabatu. Akka jechuu isiin mana dhahitee wajjin loluun. Waliin qabatu si jee baran si qabatu hin jenne. Ati amala Fatiyaa agartee? Akkasii miti. Fakkeenyaaf si takkana afaan dheerattu tana Fatiyaa qabbanooyitu sagalee siin dhageenye san dhiisee si tana wanni hin fuudhuuf maali silaama? Baar jaalatta amaluma kee kanaa sirreessimee ture. Jaartii takka taatee takka taawwaltaa fuudha namni. Takka taawwaltaa maal taatu? Tanuma akkasii fuutaatu gosa. Lolaan adeemtaa? Lolaan si argataa? Lolaan si argachuu si fuudha?
Lolan nama si lolan serain lolan rima. Ma lolaan si argachuu si fuudha moonni si fuudhu. Amma Yoo amalaan illee anta fatee ajaaltuun fuudhu yoom fedhe fuudha. Si kana afaan kee kana sirreessi dura. Deemi siis fayyibadhuuti afaan kee kana sirreessi gaafa sanatti deebi. afaan kiyya sirrii jiran takkaas dongoreen beeku fatiyaan irra dhiisinaa araarfataa siin jenni. Deema araarfadhu yee. Gaafa fatiyaan ililliin araarsite ilillii fuudhu jetteen si fuudha. Amma rakkoon saddeeti tanuma fatee dubbachuuti mi. Silaamaan rakkoon jiita biraan siraa qaba. Kana fatee amana siree sadaqee loobimni osoo mana si hatu taa'u ani boodaan fittuu waan ta'ee nyaata araarfata narra dhiisi. Amma yoo tabiraa qabaatte malee. Inta biraa taniin qaban qabu. Kanaaf gaafatanii araarfadha jee mi dhiisi. Dhiisee.